ofin amannetti akkasuma maqaa namaa dha'uun jalqabumayyuu hin barbaachisu ture jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota koo akkuma argitan gurbaan kun jechuudha. Kana dura Sa'idoodhaan arrabsaatii ture jechuudha. Sa'idoodhaan malaaxaa, hayyaa, dabdabii waan ta'e jechaanii ture. Egaa har'a Sa'idoon immoo kun iddoo inni jirutti itti dhaqee albaatiisaa jechuudha. Albaatiisaa ofirratti albaasise. Umar moo maal jedhama gurbaan kuni. Kana dura siin beektu na ayyuu fi Sa'idoon wajjin jiranii. Mana ayyuu Sumayyaa geessee ture fuula ishee akkasitti shaffanattee nama biraa fakkaatti raawwattee Sumayyaan qaaba akkasitti godhattee dhattee turte jechuudha ayyuu bira. Ammas immoo egaa anuma jira jechuudha baxxe gaafa inni jedhu Sa'idoon taa'e asumatti gadi jedheeni. Amma waan of godhu dhabe jechuudha eenyudha malaaxaan jennaan ana jedhe eenyudha ana eenyudha. Dhugaa baay'een tokko nama dhiba. Garuu jechuudha waanuma bakka hin dandeenye takkatti waanuma of hin dandeenye takkatti jechuudha. Waanuma ofitti namanne takkatti otoo gadi ba'anii lafa lafuu baatanii osoo gadi ba'anii maqaa namaa dha'uu baatanii gaariidha jechuudha. So egaa Sa'idoo arrabsaatii ture gurbichi kun amma gurbaa malaaxaan kun maarroon kun maaliin kun jedhee raawwatee jechuudha. Kan inni dubbataatii ture Sumayyaan mana hidhaa galtee jennaan sababa Sumayyaatiif. Egaa isatti tan caracaraati ture jechuudha. Innaa har'a kunoo albaatiisaa ofirratti alba'e jechuudha. Dhugaa ofirratti fincaa'umsaa waan hin oolle. Ofirratti fincaa'umsaa waan hin oolle jechuudha. Iddoo 99 qubate akkuma argitan gurbaa kana gaafa argu. Innaa wayinee bakka nan oolee jedheen bara. Dhumarratti immoo gaafa dubbatu rabbi na baase. Ooleetiin hin jira omaa hin taane ooleen jira rabbitu na baase. Garuu kaameraa qabadhee deemuu kan koo baay'ee naaf godheedhe. Wanti isaaf godhe tokkollee hin jiru. Yaa inni ofirratti alba'eetii jira. Osoo inni egaa achiin itti akkuma innaa kaanii qabare godhateeti silaa achumatti daaraasaa dhugee deema. Eenyudha malaaxinnatti sitti argisiisee mataa isaa hullaa irraa haadudha ka'e. Egaa kadhatee raawwatee ijoolleen kan koo eessa jiru jennaani hin beeku. Salaamitti daawwallaanii salaamii haadha sii bira geessiteetti gondor jiru naan jettee ani garuu hin beeku. Sumayyaa faana erga wal argees tureetiin hin jira. Garuu immoo Sumayyaa hidhuun kan kee baay'ee na gaddisiise. Kanaafini dubbadhe malee dhimma biraa sirraa qabaadhetii miti. Immoo si arrabsuus barbaadetii miti. Ati kana dura waan na goote ni beekta miti jedhee raawwatee itti haasa'aatii ture. Wanti inni godhe maal inni egaa. Kanuma inni ol utaaluu barbaadu xaaxinxaa jechuu barbaadu achuma gadi taa'ee raawwatee Sa'idoon immoo luka isaa jala gadi cabsaa fi egaa Sa'idoon bakka tokkotti Sa'idoon baay'ee jijjiirama qaba. Jijjiirama guddaa qaba jechuudha akka duriitti irraa'ee osoo akka durii akka duriitti jiraate Sa'idoon gurbaa kana har'uma kanayyuu kan gallakkisu miti arrabsaatii ture waa baay'ee jechaanitii ture jechuudha. So kan gallakkisu miti garuu immoo Sa'idoon as faraarreetuma waan hundumaayyuu inni maal inni kan inni barbaadu waan inni Sa'idoon kan barbaadatii jiru ilmoo isaa argachuu qofa jechuudha. Sumayyaayyuu ani miidhama ishee barbaadee miti jedheetii jira. Isinitti meera guyyaa baay'ee irra deebi'ee innis yeroo baay'ee dubbata. Inni miidhama nama miidhuudhaaf amma yeroo ammaa kanatti haala irratti ilaalaa jiru irratti Sa'idoon jechuudha. Nama kamiyyuu miidhuu hin barbaadu jechuudha. Ofii isaatii miidhamee raawwatee daa'ima isaa sana argachuudha jechuudha kan inni barbaadu. Egaa Sumayyaas amma akka isheen miidhamtuuf osoo hin taane akka isiin daa'ima sana achitti isaaf dhiyeessituudha fi namicha kana otoo akka biraatii achitti isa cafacafee raawwatee yookiin immoo waan ta'e isa godhee deema malee akkanatti callisee isa gadi lakkisiisu. Egaa ijoolleen koo eessa jiru inni gaafannaani. Lakkii ani hin beeku salaamiin gaafadheennaan salaaminii ijoolleen biyya jiru haadha ishee bira jiru naan jetteetti. Ani Sumayyaa faana immoo wal argeetii hin beeku. Si arrabsuu immoo dhugaadha si arrabsee jira dhiifama naaf godhi. Ati waan baay'ee waan na gooteertuu fi tokkoffaa immoo Sumayyaa maaliif mana hidhaa galchitee kana waan mana hidhaa galchiteef natti dhaga'ameeti waan akkasiisiin jedhe waan ta'eef dhiifama naa godhi kana hundumaa ana harreen eenyudha jennaan ana dheedhe. Dhugaa rabbii jechuudha. Malatan eenyudha jennaan anuma jedheen gurbaan ofitti deebisee inni amma kan hunda albaatii jechuudha. Nama arrabsuun hin barbaachisu si jammar.
Maaliifini yoo nama tokko hin jaallatte yoo taate nama jaallatte sana kalaas bakka irra nama sanaaf dubbadhu nama sanaaf waan keessa kee jiru baafadhu malee nama ol kaatee raawwattee miidiyaa irratti baatee nama arrabsuun hin barbaachisu jechuudha. Yeroon ammaa kun immoo baay'ee sodaachisaadha. Haala kam keessattuu biyya kam keessa iyyuu jiraadhu nama arrabsite taana seeraan gaafatamte jechuudha. Keessattuu miidiyaa namaati irrattis ta'e kan kee irrattis ta'e nama arraba gadhee nama arrabsite taanan seerri si adaba jechuudha. Si hiisisa dhugaa dubbachuudhaaf nama kamiyyuu hoo ta'e hin hiisisa jechuudha. Nama adabsiisa. Nama arrabsuun baay'ee gareedha. Keessattuu jecha gadhee namaan jedhanii nama arrabsuun baay'ee gareedha jechuudha. Innaa kan lafarratti namni innaa wal lolee innaa maal jedhe innaa wal rukute miti kan mana hidhaa wal geessu. Amma garuu sagaleen kan keessuun qabamee gara mana seeraa deeme taananii hin hidhamta. Namni kamiin keetiyyuu jechuudha. So nama arrabsuun hin barbaachisu. Inna egaa akkuma beekamu gurbaan inni ushummaan immoo maal abbaan manaa Sumayyaa inni dura lammaffaa amma isheen itti heerumte kuni kaleessa akkuma argine ka achi Saa'idoo bira egaa ija isaa ashaboodhaan niqateetuma dhaqee Sa'idoodhaan ana hidhiitii ishii baasi jechaan itti ture akkuma waliin arginetti Sa'idoon immoo isumayyuu jechuudha waan nama dhibu argitanii jirtu isumayyuu bishaanumarra isa qiceeraa wadee bakka ani haadha manaa koo akka barbaade gochuu hin danda'a akka barbaadetti hidhee hiikee anatu beeka wanti si galchuu hin jiru bakka ishee buutee wanti hidhamtuuf hin jiru jedhee ofirraa isa oofe jechuudha. So egaa namoonni baay'een akkanumaan deemu malee Sa'idoon immoo gaafa dhimma isaa guutatetti gaafa yaanni isaa guutetti gaafa ilmoo isaa argatetti nagaadhuma fayyaadhaan haadha manaa isaas mana hidhaa sanarraa akkan baafatu abdii qabna jechuudha. Sumayyaanis waan achitti haftuu miti. Garuu inni wanti inni barbaadu maanni ilmoo isaa sana qofa ijaan arguudha jechuudha. Immoo haalli isaaf mijatee ijoolleen kun akka yeroo hunda gaafa barbaadan isa bira dhufanii waan barbaadan isa gaafatanii waan barbaade ilmoo isaatiif godhu jechuudha. Kan inni barbaadu haala kana qofa mijeeffachuudha malee haadha manaa isaas jibbee miti. Nama kamiyyuu immoo qiimii itti qabachuullee hin barbaadu. Jibba namaallee hin qabu jechuudha. Akka arginutti garuu osoo jibba namaa qabaate osoo qiimii qabachuu barbaade jechoota namni jedhuun akkasuma namoonni baay'een wantoota isarratti raawwataatii jiran hundumaa kana gaafa argu hin callisuu ture jechuudha. Hin beektu kana dura maal akka inni gochaatii ture warra dhiirarratti miti warra shamarran marrattuyyuu maal akka inni hojjetaatii ture argitanii jirtu ni beektu jechuudha. Gara jabummaa isaa agam akka ta'e amma mooyyuu gara jabummaa sana gara laafummaatti deebisee abshaalinatiidhaan hojjetaatii jira jechuudha. So rabbi ilmoo isaa wal isaa argisiisu haaluma kanaan immoo itti isaa fufsiisu jaalala namaa rabbi isaaf haa kennu. Akkasuma immoo Sumayyaallee an akkasitti garaa ishee jabeessee akka inni ilmoo isaa hin argine ishee dhoorkaa jettu kana rabbi garaa ishee haa laaffisu gara laaffisa.